Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba albamii aartistii fi qabsaa'aa Suutee Bareentoo qabannee dhiyaanneerra. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan immoo affeerraa teenya kabajaaf jaalalaati. Aartistii fi qabsaa'aan gameessi Oromoo Suutee Bareentoo godina Baalee magaalaa Ginnir bakka Oobir jedhamutti kan dhalate yoo ta'u, barnoota isaa kutaa tokkootii haga sagaleettis achuma magaalaa Ginniritti barate. Achii boodas sababa haala yeroo sana tureen gara magaalaa beektotaa fi ogeessota muuziqaa hedduudhaan beekamtuu gara magaalaa Dirree Dhawaatti deeme. Aartistiin kun erga gara magaalaa Dirree Dhawaa gaheen booda kennaan ganamumaan Rabbi biraa kennamee fi kan akka walaloo fi yeedaloo barreessuu waan danda'uuf bara 1987tti weellistoota Dirree Dhawaa keessa jiraatan kanneen akka Kadir Saayidii fi Adam Faatti dabalamuun muuziqaa hojjechuu eegale. Bara 1991tti immoo waamicha aartistoota dandeettii addaa qabaniif addi bilisummaa Oromoo taasiseen hiriyoota isaa waliin ta'uun bakka Daddarbi jedhamutti baratee eebbifamuunii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uun hawwisoo caffee gadaa yookiin baandii gadaa jedhamu kanuma dhaabbanni adda bilisummaa Oromoo hundeessetti makamuun uummata dadammaqsaa turaniiru. Osuma hojii isaanii cimina guddaadhaan hojjechaa jiranis gidduutti dhukkubsachuun magaalaa Finfinnee mana yaalaa Yekkaatit 12 jedhamutti yaalamuun dhukkuba isaarraas dandamachuu danda'eera. Baandii gadaa bilisummaa jedhamus hundeessuun cimina guddaadhaan hojjechaa turaniiru. Bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa kan darbee aartistii fi qabsaa'aan kun durumaa kaasee sirba akka jaallatuu fi sirbaas akka ture yeroo garaagaraatti dubbateera. Yeroo ammaa kanas aartistiin kun haalota ulfaatoo ni darbamu jedhamee hin yaadamne hedduu keessa darbuun yeroo ammaa kana gara biyyaatti deebi'uun jireenyatti fufeera. Addunyaa muuziqaa keessaa kan hin baane aartistii fi qabsaa'aan kun Guraandhala 21 albama haarawaa kan sirboottan duraanillee of keessatti qabatan haala ho'aa fi namatti toluun bakka keessummoonni garaagaraa akkasumas aartistoonni Oromoo argamanitti magaalaa Adaamaatti eebbisiiseera. Weellistoota waamichi taasifamee fi akkasumas aartisti Suutee Bareentoodhaanis sirboonni garaagaraa hirmaattotaaf dhiyaataniiru. Sagantaa turetti daran akka gammadanii fi kan eeganiin ol akka ta'e aartistii fi qabsaa'aan gameessi kun turtii qophicha booda VTV waliin taasisaniin dubbataniiru. Waa'ee mata duree albamichaa fi qabiyyeewwan isaas haalatti aanuun ibsaniiru. CD'n kun waa hedduuf keessaa qaba. Ergaa guddaa Oromoodhaaf qaba. Mata dureen isaa obboleessa koo yaa ilma aabbaa ayyaada jaba harkaana qaba. Natti laafini jabaadhu gurba abdiisiin qaba ja'a. Looshan talaa qaba. Bareedduu Oromoo qaba. Oromiyaa qaba. Loltuu bilisummaa qaba. Waa hedduudha qaba jechuuf keessatti kan hammate waan ta'eef jecha waan hawaasa keenya jiru keessa jiru hunda guututti kan hammate kan if keessatti qabu jechuudha. Akkasuma immoo sirboota kiyya faffacanii yeroo dheeraadhaaf bakka adda addaatti namoota wajjin hojjedhe walitti deebisee akkasuma haaraas itti godhee CD kana uummata kootiif dhiyeesse waan ta'eef hedduu itti gammadee hedduu bareedaadha kan jiru. Dargaggoon hirmaataa qophichaa ta'e immoo namoota akkasii jajjabeessuun barbaachisaa akka ta'ee fi dargaggoonnis xiyyeeffannootti kennuun hojjechuu qabu jedheera. Yeroo hedduu rakkoon uummata keenyaa wanti jiru osoo jiraate rakkoo saba keenyaa qofa osoo hin taane akkuma biyyaatitti iyyuu namni gaafa lubbuun darbe gootummaa yookaan hojii inni saba kana biyya kana tajaajileedha kan nun mul'atu. Garuu immoo namni kun namoonni inni wajjin qabsaa'aa ture namoota akka Jaalnadhii Gammadaa kan akka Usmaayyoo Muusaa namoota hedduu kana jedhee siif lakka'ee xumuruu hin dandeenyedha. Wanti naadeeffamne nama lubbuun jiru hin jabeeffannu. Kanaaf faayidaan inni qabu nama kana haga ammaa hojjetee ol daran akka inni hojjetuuf isa qofaa miti fakkeenyatuma fakkaattota isaatti walitti qabate weellistoota Oromoo uummanni bira dhaabbachuu qabaa ka jedhu hojii isaa gara fuulduraatti illee mul'ata isaa abdii itti hora jechuudha. Dhaamsi ani qabu yeroo hedduu carraa argadhe hundatti fayyadamee wanti an dhaamu osoo jiraate homa abboonni keenya akaakoleen keenya dhaamaa turanii gama hundaan waan saba tajaajilan irratti haa fuulleeffatanii akkasuma weellistootas haa ta'u qabsaa'ota nama ofii akka jabeeffatan tokkummaa ofii akka cimsan akka wal dhageeffatan carraan kanaan dhaamuu fi barbaada. Fakkeenya sii fudhaanii dhaabbata Soofumar Koree Boordiiti hojii gaggeessaa dhaabbata Soofumar Arafaat Abubakar kan jedhamu reef maqaa dhaabbataatiin qarshii 50,000 bira dhaabbannee jirra. Kana kan goone beekumsa yookaan beekamtii nama biraatiin adda taanee osoo hin taane wal dhageeffachuudhaan yaada kana bocnee dhaabbata dhaabne yeroo garagaraatti namoota kana bira dhaabbataa jirra. Dargaggoonni illee
muuxannoo kana nurraa fudhachuudhaan qindaa'anii dhaabbatas haa ta'u waldaa garaagaraa karaa ittiin ufis ijaaranii uummata kanallee tajaajiluu danda'an garasitti akka fuulleeffatan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Walumaa galatti sirni eebba VCD kun haala ho'aa fi haala namatti toluun gaggeeffamuun xumurameera.